Taa'umsa wal dhibdee Paalestiinii fi Israa'el kutaa sadaffaa. Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Qophii keenya torbaan darbee kutaa lammaffaa keessatti waraana addunyaa tokkoffaa booda Ingiliizonni lafa Paalestiinii kan hadaraa liigii mootummootatiin yookaan League of Nations'tiin waggoota 30 bulchaa turan yeroo ji'a 6 keessatti akka gadi dhiisanii bahan bara 1947 beeksisuu isaanii hordofee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan United Nations'n yaa'ii waliigala dhimma lafa kanaa irratti onkoloolessa bara 1947 taasiseen waan furmaatanii taha jedhe Partition Resolution kan qoqqooddaa lafa Paalesteenii irratti Arabootaaf Paalesteenii fi Juushota Israa'el jidduutti akka taasifamu baasuu murtii dabarsuu isaa waliin ilaallee turre. Daawwattoota keenya kabajamoo, sagantaa keenya har'aa kutaa sadaffaa keessatti immoo haala Partition Resolution kanaan lafa waliigalaa Paalestiinii keessaa parsantii 54 ta'u Israa'eliif, parsantii 45 kan ta'u Paalestiiniif kan dhiisu ta'ee magaalaa Jerusalem parsantii takka kan hiikoo amantaa guddaa qabdu immoo bulchiinsa idil addunyaa jalatti akka mootummoota gamtoomaniin bultu kan jedhu ilaalla. Nu faana turaan affeerraa qophii HFC'ti. Yeroo sana lakkoofsi uummata Paalesteenii parsantii 68 kan ta'uu fi lafti qabatanii jiran immoo parsantii 93 kan ta'u waan tureef Araboonni Paalesteen murtee mootummoota gamtoomanii yookaan United Nations'ii kana kan loogii qabuu fi kan hin fudhanne ta'uu agarsiisutti ka'an. Murtee kana mormuun Juushonni yeroo garagaraatti addunyaa irraa walitti yaa'uun lafa kana irra qubatan wajjin walitti bu'uu jalqaban. Gonkumaa murteen kun haqa qabeessa waan hin taaneef Paalesteenonni kan hin fudhanne ta'uu mormii garagaraatiin mul'isan. Paalesteenonni qofaa osoo hin ta'in mootummoonni biyya Arabaa kan garagaraa dhuunfaadhaan akkasumas liigii biyyoota Arabaa murteen kun sirrii akka hin taanee fi kan fudhatama hin qabne ta'uu labsan. Ji'oota 6 hanga Ingiliizonni dhiisanii bahaniif jiran sana keessaa walitti bu'iinsi garagaraa Araboota Paalesteenii fi Jiwushota yookiin Yahudoota gidduu godhamaa ture. Gaafa guyyaa Ingiliizonni bahuuf murteessan dhume sana Juushonni Israa'el mootummaan Israa'el yookaan State of Israel haala Partition Resolution'tiin mootummoonni gamtooman baase saniin dhaabbachuu isaanii addunyaaf labsan. Labsii akka mootummaatii fi akka biyyaatti hundeeffamuu isaanii labsan kana humnoonni addunyaa gurguddoon lamaan Ameerikaa fi gamtaan Sooviyetii yookaan Raashiyaan akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan UN'n mootummaa dhaabbateef beekamtii kennuu isaanii hatantamaan labsan. Kuni kan ta'e waggaa 2 booda erga Hitler Juushota miliyoona 6 ol kan ta'an Awurooppaa keessa turan gara jabina biyyatti dabalee booda bara 1941 hanga 1945 dhumaatii Holocaustii kan booda addunyaan rifannootaa fi gara nyaattoon Juushota qaban uumamaa dhufe.
Gara nyaatoon kun immoo akka kaayoon isaan Paalistiinitti deebi'anii biyya Israa'el jedhamtu ijaarachuuf qaban suni ija badaan hin ilaalamne gochuu bira taree murtee mootummoonni gamtooman murteesse saniif yookaan paartishiin pilaan saniif gahee akka qabu amanamaa dhufe. Murtee kana irratti immoo wanti biraa kan gahee qaba jedhamee amanamu juushonni biyya garagaraa irraa faffaca'anii jiran iddoo murteessoo garagaraa qabatanii waan jiraniif dhiibban isaan godhanis murtee UN kanaaf gahee akka qabu amanamaa ture. Shonni amantaa Judaism jedhamu hordofu. Amantaan kun akka duudhaa, aadaa fi seera isaanittis tajaajilaa ture. Amantaan Judaismii kan dhufe Abrahaam yookaan Nabi Ibrahim alayhi salaam irraa waggaa 4000 dura akka ta'e amanu. Akka amantaa isaanitti waaqni erga Abrahaamitti of ibsee booda akka inni fi ijoollee isaa yookaan fiixaa isaa aadaa fi waaqa biraatti filatamoo ta'anii itti hime jedhanii amanu. Abrahaam ilma Isaaq yookaan Nabi Isaaq jedhamu argatan. Isaaq immoo Yaaqoob yookaan Nabi Yaaqoob alayhi salaam argate. Yaaqoob maqaa Israa'el jedhu akka fudhatee fi sana booda sanyiin isaa irraa dhalataa dhufan Israa'eloota akka ta'anitti himama amantaa isaaniitti. Judaismiin kitaaba amantaa kahaa yookaan Hebrew Bible jedhamu qaba. Tana kahaan kuni kitaaba qulqulluu yookaan kakuu moofaa Old Testament guutuu kan qabu ta'ee garuu haalli tartiiba boqonnaa ittiin barraa'e garagara ture. Tan kahaa kun kitaabolee kan biroo 5 yookaan Toorahaa yookaan Tooraat dabalatee kan qabudha. Iddoon kadhannaa isaanii Saayinaagugee yookaan Shul jedhamaa ture. Urjiin qara 6 qabdu kan alaabaa Israa'el irra jirtu suni mallattoo amantii Judaismiiti. Akka amantaa isaaniitti gara fuulduraa nabiyyiin Meesaahii jedhamu kan sararaa sanyii Nabi Daawud alayhi salaam yookaan Daavid irraa dhalatu ni dhufa jedhu. Inni juushota yookaan Yahudota addunyaa irra faffaca'anii kallattii afraniinuu jiran lafa Israa'el irratti walitti qaba jedhan. Akka qajeelfama Tooraa kitaaba amantaa 5 jedhe keessaa kan jalqabaa san hordofan godha. Israa'eloota cubbuuf waan badaa irraa dhorkaa ni qulqulleessa. Miidhamaaf rakkoo irraas ni baraara. Addunyaa guutuunis dhufaatii isaatiin nagaa argatti jedhanii amanu. Akka amantaa isaaniitti Yesuus Kiristoos yookaan Nabi Iisaan alayhi salaam waaqaas miti, nabiyyii waaqaatis miti jedhanii amanu. Israa'eloota keessa kiristaanonni jiraatan parsantii 2 gadi. Irra jireessan parsantiin 74 kan ta'an hordoftoota Judaismiiti.
walitti bu'iinsi xixiqqoon Araboota Israa'elii fi Yahudoota jidduutti godhamaa turan cimanii itti fufan. Juushonni ijaaramuusi isaan qaban kan Araboota Paalisteenii irraa jabaa ture. Gama siyaasan dippiloomaasiin humna waraanaa ijaaruun tiknii fi walitti abboomuun juushonni jajjaboo turan. Jarmiyaan isaaniis kan hangana jedhamu jabaa ture. Akkasumas juushonni addunyaa irra faffaca'anii jiran qabeenyaaf beekumsa garaagaraa horataa turan. Beekamtii gurguddaa gama aartiin, muuziqaatiin, fiilmiitiin, daldalaatiin, kalaqaan industirii, teeknooloojii fi saayinsiitiin argataa dhufan. Garuu lakkoofsi juushotaa yeroo sanaa 700,000 kan hin caalle ture. Paalisteenonni immoo lafa isaanii falmuuf hanga tokko bifa garagaraan haa ijaaraman malee ijaarsi jara kanaa Yahudotaan kan gitu hin turre. Lakkoofsi Paalisteenota yeroo sanaa miliyoona 1.4 ture. Israa'el mootummaa dhaabbanne jechuu isii hordofee walitti bu'iinsi xixiqqoon ture gara waraanaatti ceehe. Seenaa wal dhibdee isaanii keessatti guyyaan Israa'el mootummaa yookaan biyya ta'uu labsatte suni ijoodha. Gaafas waan hedduutu iddoo wal jijjiiraa dhufe. Israa'el kaartaa addunyaa irratti yoo dhuftu Paalestiin immoo ni dhabamte. Juushonni mootummaa yoo ijaarratan Paalesteenonni immoo bakkee irratti hafan. Labsachuu juushota sana hordofee bara 1948 fi 1949 keessa waraana jabatu adeemsifamee jira. Lola gurguddaa 32tu godhame. Lola gama daangaa jiruun biyyoota Arabaa 5 kan Paalestiin deeggaran Masrii, Siiriyaa, Iraaq, Jordaanii fi Lebnaan wajjin yoo ta'u, jidduu biyyaa immoo ijaarsa garaagaraa Araboota Paalestiin wajjin kan godhamedha. Lola jidduu biyyaatti godhamee juushonni mo'achuu irra darbanii baadiyyaa fi magaalota hedduu fudhatan. Waraanni garmalee hammaannan uummanni Paalestiin hanga waraanni qabbanaa'uuf jedhee qe'ee isaa dhiisee gara biyya ollaa fi gara qarqara biyyaa godaanaa ture. Israa'eloonni gandoota 400 ol kan barbadeessanii fi uummannis akka irraa baqatu gochuun qulqulleessaa turan. Lola kanaan magaalonni akka Tebriyaas, Haafiyaa, Saafed, Beeysaan, Jaafaa fi Akree injifannoo waraanaatiin to'annoo Israa'el jala galan. Magaalaa hiikoo guddaa qabdu Jerusalem illee gama lixaatiin yookaan Western Jerusalem Israa'elotaan ciniinamte. Gama daangatiinis lola biyyoota Arabaa wajjin godhaniin of irraa qolachuun injifatoo turan Israa'eloonni. Waraana Israa'el akka biyyaatti labsamuu hordofee godhame kanaan Paalesteenonni 13,000 yoo dhuman isaan 700,000 fi 23,000 ta'an immoo qe'ee fi qabeenya biyya isaanii irraa lamuu akka deebi'uu hin dandeenyetti buqqa'an. Israa'elis nama 6,000 ta'utu jalaa dhume. Waraana godhame kanaan Israa'el lafa mootummaan gamtoomaan isiif murteessee 54 irraa caaluun lafti Paalestiin 77 ta'u Yahudoota Israa'elitiin qabame. Paalesteenonni lafa kana irratti waraana otoo hin baqatin hafan 156 qofa turan. Isaan baqatan dheebuun qorraa fi rakkoo garaagaraatiin kaampilee baqattoota qarqara biyyaa yookaan West Baankii fi Gaazaa jiru akkasumas biyya ollaa jirutti garmalee rakkachaa turan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee mootoleen biroos Israa'el uummata buqqa'e kana qe'ee isaaniitti akka deebi'an haa eeyyamtu gaafataa turan.
akeekatu naayimi addaa wallaale maadaalee naan. Garuu Israa'el gaafiin kun wareegama nu kafalletti qoosudha. Namni lafa qabanne kanatti as deebi'u tokko hin jiru jettee jala sarartee addunyaaf himte. Kana boodas namoota deebi'uuf yaalanis itti dhukaasuu hidhuu fi maqaa lootee galtoota jedhu itti maxxansuun daran hirarsaa dhufte. Lootee galtoota kamiifuu obsa akka hin qabnes labsite. Waraana kana injifachuu isii hordofte Israa'el labsii law of return seera deebi'uu jedhu bara 1950 baafte. Akka seera kanaatti juushonni biyya addunyaa kamiin irraayyuu jiran Israa'el deebi'uu kan danda'anii fi lammummaan Israa'el battalumatti kan kennamuuf ta'uu labsite. Labsii kana hordofee juushota addunyaa garagaraa irraa keessattuu biyyoota Arabaa irraa galanii lakkoofsi juushota Israa'el 700,000 irraa miliyoona 1.5 waggaa tokko keessatti dabale. Isaan galan kana immoo lafa Paalisteenota irraa buqqiftee fi qabeenya isaanii sana irratti qubsiisaa turte. Paalisteenonni akka hin deebine dhoorkitee juushota biyya garagaraa irra faca'an immoo akka biyya haaraa hundeeffamte tana yookaan Israa'elitti dhufanii jiraatan taasisaa turte. Daawwattoota keenya kabajamoo qophii har'aaf kurfeeffanne asumatti goolabna. Torbaan sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti qophiiwwan HFC hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Akeekatu naayimi addaa wallaale maadaalee naan.